العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة البقرة سورة لونية جودة، آية صدمي في سدي تفرجر. آية دبر خيستي آه ربين أبا خينيا آدمي في حواء هادتين nagaa fi raaxmani rabbii isaan irratti haa jiraatu. Jannata keessatti muka akkanaa fi akkanaa kana nyaatinaa jeeniiti garsiisee muka san nyaatanii sababaa saniin jannata keessaa baha jeen. Ammaas jechuma gartee duraan jeen san gajjabeessee baha jechuu hime jechumma. Qulnaa ni jenneeni if baana rabbiin. Qulnaa ni jenneeni. Ihbituu bu'aadhaa minhaa jannata kanarraa bu'a. Jami'aan cuftummaan keessanuu bu'aadha. Eenyu baana dhiiroo jami'aanii kana? Aadama abbaa keenya takka, Hawwaa haadha teenyaa fi Shayxaana baana. Jara kana baana. Bu'aa jeen cuftummaan keessanuu. فإما يأتينكم يوخ إسن الدفوتات شرط يوخ إسن الدفوتات مني نرى هدى قران قجلو ما يجو قران قجلو دا يوخ إسن الدفوتات مال بان إرقمتوتا في كتابة يجو إرقمتوتا إرقي كتابة ونين ربوسي نبيوتا خنين إسنت إرقوتات جالا ديما دا يجو دا كيس جالا ديما فمن تبع نمني جالا ديمي هدايا karaa qaceelloo san jala namni deeme karaa qaceelloo karaa ambiyoonni dhufeen sanii falaa khawfun sodaan hin jiru alayhim isaan irratti sodaan hin jiru yoom guyyaa qiyaamaa jechuudha guyyaa fuuldura isaanii jiru walaa hum isaan ammallee hin taane yaxzanuuna kayaaddawan hin taane maal waan addunyaa irra dhiisanii deeman jechuudha. Wanni addunyaa irra dhiisanii deeman namni kun maali? Yoo nama fuudhee ilmaan qabu taate takka jaartiidha. Lammaffaa ilmaani. Sadaffaan qabeenya isaati. Uumanga kana. Kana hunda rabbiin jaartii isaatis nama isa caalufaa bakka buuseefi qabeenya isaa akka qartee eegamu godheefi ilmaan isaa akka diinarra guddatuuf godhaaf rabbi. Nama akkama nama dhugaa rabbi sodaatu jechuudha. والذين إسانوان أمو كفروا ربي كفران قالي ربي ديدن جيشو الدنيا تنقبارتي نبيوتا في وان نبيوتين كتابة يتين دفنيت نمني كفر وكذبوا خخجب سيسا بآياتنا آيات وان كينيا بآياتنا وقاجو آيان ربي يقول لما يرغين لما توكو آيات ما قرآن خما قرأوا جروهانا آيات جامع خنيس آيات خناتيتو tokkichummaa rabbiitii fi dandeettii rabbii irra nama qayyarche rabbiin akkana tokko akkana jee waan kana nu barsiise. Mallattoon lamadaa ayanni lamadaa dachii irra deemnu tana waan dachii tana gubbaarra jiru mukkeen adda addaatii fi gaaraa fi kana hunda bahara markabas gubbaarra deemu kana aduu samii keessatti hoggaa deebin ji'a urjii qilleensa waan adda addaa jechuudha. Kunis ayatul kowniyyaa jedhanii. Ayanni kun cuftinuu nama tokko uumee jechuu irratti si qajeelcha hoggaa jee keessaatiin gattiin xaltee ilaalte. Isaan nan kijibsiisan ayatawwan keenya kana ka quraanaatii fi ka gartee kowniyyaa kanaas warra akkanumatti uumamtee jira juutu jira bara faranjiin dhamaatee bazabazaa haasofsiisu takka. Ilmaanii janiin munaafiqootiinis shakkiinuma qabdi waan kana keessa. Ulaa'ika warri qaalii kiyya didee kitaaba ayatawwan kiyya kijibsiise
أصحاب النار أوقادوان صاحبني بالذات صاحبني إساني إبد هم إسان فيها إبد سان كيست خالدون وارو إبد سان كيست وارو يكون كيسان بانجي شوقما تكليو إيه وقما تكليو كيسان بانجي أما آية يا بني إسرائيل جو خنا رأي قال يا أمة كينيا وان أجايبا وان جوزي تكو تكو ماليجو تورا سمونا جا واي سينا قصة بني إسرائيل نبي إساني نبي موسى على وجه انتهن نئما ربي تكاتا إساني تكفرن أه؟ يرون تمالي خجني ودو قياتو بيخني يرون تنال كان يرجو أكا إسان ربي أذاب التبوزي تكيني أداد داون التبوزي إسان قالي ربي دينان سينا تنا أكمالي بلسي أدام بيان سيما مالي فما يجرى خي ندقي فدا قغاري ندقي فدا وني سينا تنا يمو سينا تنا راوني برن إسينيس نبي خيسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وان إني إسينيتين دو في خانا يوخي جبسيفتني قالي إساد الدني قرآن خيخنا سقسي كدي ديوتاتي eenyumaan akka ummata banii Israa'el sanirra kaayeen isinirraas kaayaa jechuudha. Gorsa akkasii irraa fudhana. Gorsa bal'aa akka gaarii dhageeffadha. Akkaataa rabbiin ammaal maqaa kabajaatiin isaan itti yaame. Namni kun waggaa kabajaa ifirra wallaalee hedduu if miidhagina. Kabajaa namni waggaati nama kabajaa qabdu keessi kabaje. Yoo kabajaa sana ifirra wallaaltee faallaa kabajaa san haala hamaan deebifteef ifuma biftee qeessiti. Kanaaf amma nama gurguddaa arrii qabu kagartee iyyaalummaarra guddatee waanuma iyyaalummaadhaa dubbatu kana arri sabloo jettiin waliin arri sabloo jedhaniin arri sabloo jedhaniin. Kanaaf jecha akka gaarii seenaan tun gorsa dhaamsa bareedaa waan of keessaa qabduuf jecha akka gaarii dhageeffatanii jala deemanii bu'aa irraa fudhachuu gaariidha. Waliin rabbiin seenaa ammaan dura dabartee himuuf jara keenya akka nuti warri amma jiru kun akka ummata isaanii akka hin taaneef akka gorsa irraa fudhannee karaa badaa san irraa maynee karaa bareedaa rabbiin deemaa nuun jee kana deemnuufi jechuudha. Yaa banii Israa'iila yaa banii jechuun kun yaa ilmaan jechuudha. Isra jechuun akka gaarii dhageeffadha. Isra jechi jaamu kun gabricha jechuudha afaan Yahudaati. Isra jechi jaamu. Iila jechuun rabbi jechuudha Allah jechuudha. Amma yaa banii yaa ilmaan Isra gabricha iila rabbi eenyu baana sana nabi Yaaqub baana maqaa nabi Yaaqubiitu Israa'el janiin. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل جلال nyaanni cuftinuu halaal ta'e Yaaqubiif waan Yaaqub irratti haraam godhe malee bakka juusanii Israa'el jee yaame rabbiin maqaa Yaaqubi. Yaaqub nabiyyi rabbii abbaa nabi Yuusufii fi ilmaan Yahudaa kudha takkaasaniiti. Yaa banii yaa ilmaan Isra gabricha iila rabbi udhkuruu yaadadhaadha. Mee yaadadhaa. Nicmatii tola kiyya yaadadhaa. tola التي تلسنوا أنعمت خنين تولا أولي عليكم سنرت أما يهودا ربين اتدبتشو جرو كالتي دان قرآن يكون الرب فمي يهودا زمن رسول خينيا جرتو كيسافو مدينة عليه الصلاة والسلام دوبا أمة خانة مو أمة سنة خربين الركانني أمة زمن نبي موسى جرو دوبا مالف أمة زمن نبي موسى جرو تخدو بچو جرو يهودا زمن رسول جرو تمالف كده بيسي علمان يعقوب جاني هورتي سانيتي تقتا دولادي هورتي يعقوبيتو ديما رفي لانغا سيجي لما فاجان علماء ربنا الميساني خنه نمني توقيو أبا خيتيرا تولا أولي أخاكو خيتيرا تولا أولي أقوما وان سرتي تولا أولي تيجان لغا دبينتو إيه والله لغا ما فكين يعرف نموتو نما توقو تيو إفقافني نمني أبا خيسا مسكينة حادتي إيسي مسكينة
isaanii rakkatoodha bira dhaabbatee maallaqa kannee fi yoo mana qabaachuu baatan mana ijaaree fi rakkoo adda addaa duniyaa tana irraa baase hoggaa ati guddatte bara abbaan kee kun rakkina akkanaa keessa ture haati teetu rakkina akkanaa keessa turte abaluu namni jaaniin kun laal mana ijaaree fi maallaqa kannee fi waa hunda bira dhaabbatee raashina nyaata bitee fi waan akkanaa godheef jennu gaasii mal mee hangam takka gammadde akkuma waan sii godhee gammadde wallahi asiin godhin akkuma waan sii godhee gammaddee galata galfattee yoo namichi san deebi'ee guyyaa keessaa rakkate hanga dandeessuun bira dhaabbattee gargaarta. Waan abbaa keetii fi haadha ta'e gargaareef jecha. Tanaaf qananiin abbaa fi akaakoo irratti taate akkuma waan ilmaanii irratti taatee lakkaaweeti Yahudaa zamana rasuulaa jirtu saniif dubbataa. Warri rabbiin ammoo irra qananii eenyu? Ummata zamana Nabi Muusaadhaa jiru jechuudha. Ummata zamana Nabi Muusaadhaa jiru. Yoo xiqqaate amata 2000 olii jechuu 3000 olii. طيب آه وأوفوا قوتا دا قوتا بعهدي بايلما خي قوتا دا بايلما نافسين تنقالي خي قولودان نبي أمنودان كتاب توراة أمنودان بايلما ناسين تنقوتا أمنا يجو قوتا يجو أوفي أني إسنيفين قوتا بعهدكم بايلما نسنيسين maal isaanii seen yoo qaalii kiyyaa fi qaalii nabi Muusaa fi Tawraatitti amantan nyaata adda addaatiin isinii kanna ni'ima adda addaatiin dachii isinii baasa roobaan isinii roobsa waan akkanaatiin isinii godhe jee isin yoo baay'inama kiyya guuttan ani isiniif hin guutaa wa iyyaaya anuma qofa farhabuuna sodaadhaadha farhabuuna jechuun sodaadha waan biroo tokko sodaatinaati anuma qofa sodaadha وآمنوا أمنا رقوم سا قلبي دان بما أنزلت واني نمبوسه قما خيساني جيشو كتابان قما خيساني بوسة أمنا كتابني نين قما خيساني بوسة سوني مصدقا رقوم سا خنتي خن رقوم لما معكم كتاب إسني وجين جيرو خان توراتي توراة ربي برابو يجي خن رقوم سوالتي أولا دا خيساني إيه ولا تكونوا انتينا أول درة كافر إنما كفر انتينا لا به كتاب توراة كان Did you wake him up? نما كتاب توراة كانت Were you loud? We're supposed to sleep until 12. تاك درة أكو كاسي ندوفي نما درة كفر انتينا نما تأمنوا ملي لما فاو ولا تشتروا هنجيرتنا تكاو هنجرجرتنا بآياتي آية وانق يخانا هنجيرتنا هنجرجرتنا ثمنا معلقة قليلا تكارة هنجرجرتنا دا هاي yoo maallaqa guddaa ta'e diroo gurgurachuun ni danda'ama jechuudha kan naayanni kun noo hin kanu. Duuba maaliif rabbiin maallaqa xiqqaa jedha? Maallaqa xiqqaa fi guddaa irrattis maaliif hin jiin? Wanni hin jiiniif jara keenya. Duniyaa tana rabbiin hoggaa quraana keessatti dubbatu hundaa'ume ilaala. Duniyaan tun mataa qaliil jedha qananii xiqqoodhaa jedha. Bar isii waa silaa qananii xiqqoo miti. Haya nama biliyoona meeqa qabu? Ka fooqii ajaa'ibaa qabu? Ka makiinaa meeqaan ta'an makiinaa xayyaara ziqee irraa tolfame xiqqoo malee qabu. Waan xiqqaadha kun masila bara waan guddaa walaakin waan ni dhumaa wannummaan dhumaa cuftin waan xiqqoodha jaamti akka jee rasuuli keenya alayhi salaatu wassalaam mee dhagaifadha hadiisa ajaa'iba hadiisa sahiha akka jee raka'atee fajr khayrun min addunyaa wamaa fihaa je raka'anni lameen salaata subiidhaa dura salaatan ni caala addunyaa amma irra jiru tana guutuudhaaf waan duniyaa keessa jiru meeshaa duniyaa keessa jiru. Yaa uummata keenya mee magaaluma takka magaalaa ammaan tana Waashingiteen Siyaatil jaantana keessa Waashingiteen DC Minneapolis magaalota gurguddaa Ameerikaa Niiworkii kana mee meeshummaan fooqiin magaalaa san keessa jaramte mee fooqii akkan. Haya qabeenyichi keessa jiru kunumi qabeenya xiqqaadha. Haya addunyaa tana mee akkas walitti qabe haya. Rakaatuma lamatti galchi.
Maaliif jennaan duniyaan tun hangam feete doo qananii guddoo feete qabaatte ni dhumti, ni baddi. Guyyaa qiyaamaa ta'e dakkan dakka rabbiin godha. Wanni dhumaa cufti nuti qooda jaamti gara keenya. Zaayira kanaa illee biliyoonaa miti tiriliyoona illee haa ta'u. Tanaaf duniyaa xiqqoo jeen maallaqa xiqqaa jee. Wa iyyaaya anuma qofa fattaquuni sodaadhaadha. Yeroo namni isin arguu fi yeroo namni isin hin garrees. ولا تلبسوا هلاقنا الحق وان حقا بالباطل باطلا ولله تني وتكتموا إن دويسنا الحق حقا دويستني باطلا نمتني منا وأنتم حالئس تعلمون بيتني حقا في باطلا ولله نيتي حقا دويسني باطلا نما يمجرد جوسو بيتني كن أما أمة الشيكة يهوداتي في شيكة النصارى إلا الله تخيساو نبيغن kitaabni isaan kana walillaa kana ni beekan. Haqaa fi baatila walillaa ni beekan. Akkatti beekan maaliin beekan? Warra qeensi isaan jalaa amanteetu hime. Kun akkana goonee kitaaba bakka kana kijibnee odoo dhugaa ta'uu beeknu akkana goonee waan kijibaa namatti himnaa yeroo nu jala deemu kanatti. Isaanii gaallata dhugaa warra amane kan. Saniin beekne jechuun wanni rabbiin geetuun dhugaadha. Maayi. Rabbi waan dhugaa malee hin dubbatu. Waaqiimuu dhaabba. الصلاة الصلاة دابا وآتوا خندا الزكاة الزكاة واجبات خندا نما سديت ربي نقول سنيف واركعوا ركوع قدادا مع الراكعين ورا ركوع قدوجي ما الجيك لما تكن ركوع قدوجي ركوع قدوجي ورا جماعة صلاة ولين صلاة دا أي ربي النبي خمالي فكسنجيني هذا كنيت لغات ربي النبي maaliif rukuu dubbatee jennaan rukuu kanaa fi sujuudaatu humna salaataa keessaa akka malee jaba. Humna takka dubbatanii waan hunda waan san jala naquudhaa jiran afaan arabaa keessa waan akkanaa jira. Humna takka dubbatanii waan hunda jala fe'u dubbachuu jechuudha. Ata'muruun aboo isin ni ajajjanii yaa ummata Yahudaa. Annaasa ummata isin jala deemu kana. بالبر تلتو دلقا جتنيتي أججني وتنسونني إرام فتني أنفسكم لبوتي إسن إرام فت أكنا ما إرام فتي قوتنيتي إفي نمك غارتي أججا إفي غاري سنين دليدنيه وأنتم هاليس تتلون قراتني الكتاب كتاب توراة نمني وان برن نمتي مكتاتا كنا قبيج وصو قراتني وصو بيتنيتي gaarii dalagaa namaan jecha ifi gaarii san dalaguu dhabdanii. Afalaa ta'qiluuna saboo isin aqliin qabdanii. Aqlii jechuun afaan Oromootti aylii jedhaniini. Aylii afaan Hararii naannoo birootti hin beekne. Aylii jedhaniini. Ayliin qabdanii. Wastaciinuu gargaarsifadha. Hoggaa rakkoon takka isin dhufte. Musiibaan hoggaa isin buute. Wanni adda addaa hoggaa isin buute gargaarsifadha. Bisabri obsaan gargaarsifadha. Obsa qiniinnadha. Obsa. Wasalaati salaataan gargaarsifadhaadha. Amalaan rakkoo namtuun takka yoo si dhufte musiibaan adda addaatii fi aaraa fi wanni adda addaa si dhufe. Yoo fincaan qabaatte fincaantee sanjaa gootee ol deebitee uduwattee akka nama salaataa salaatutti uduwattee rakaata lama qaamaa qalbii yoo salaatte aarri san sirraa kuta. Yaadni si jiru san sirraa kuta. Wanni takka illee sirraa kutti. Kun gaa waan qabatama qabu. Rasuula keenyaatu alayhi salaatu wasalaam nu barsiise akkayyuu hoggaa yaadni hamaan itti jiru rasuulli keenya. Yaa Bilaal jaani radiyallahu anhu rabbi sarraa jaala. Na'am labbeeyka wa sa'adeeka yaa Rasuulallah jaani. Dhugaa awwaadhi si jalaa ergamaa rabbii jechuudha. Arixnaa bisalaati arixnaa bisalaati. Aboo hafuura nu furachiisi salaataan. Salaataaf adaani hafuura nu furachiisi. Akkasi adaanee salaata dhugaa salaati rasuulli yaadni sana irraa kute. Ilma namaati gaanii inuma yaaddamu. وإنها صلاة تقرقار صفاتهم كن
تقاو أبسان غرغار صفتون كن لكبيرة والله أكان قدولا تقاو أكان الفاتولا إلا على الخاشعين نما ربي بجج إفقق أبي قالي ربي قل يوتاتي مالي نما ربي إفقق أبي قالي ربي قل يوتاتي مالي نما بروراني الفاتي أما نما صلاة فرديسين نما صلاة غرغار صفتو قارت هقا يعني سيقا بججون صلاة مثلا ديمي صلاة دندو yoo salaatee salaata ma'anaa isaan beeku di afaanii waan biroo karaa qalbiidhaan bakka biroo deemu hin beeku jechuun mi'a sanii hin argu. Tanaaf nama rabbiif qaqqabee waan rabbii beeku malee nama biroo irratti ni ulfaatti. Salaata gargaarsifachuun takkaa'uu obsaan gargaarsifachuun. Warri rabbiif qaqqabee qaalii rabbii godhu sani nama waanii nama asii gadi tan dubbachuudhaaf deemu kana qabu yaa rabbal alaa rabbal izzaan. Waani nama dubbachuu deemu kana nama qabu hojiidhaan jechuudha afaan qofa osoo hin ta'in eenyu san alladhiina isaanowwan dhiira ta'uu dubartii taatus yadhunnuuna dhugoomsan yadhunnuuna nasi kun isaanan se'an jechuu miti isaanan dhugoomsan annahum isaan mulaaquu ni qunnamnaa rabbihim rabbii isaanii ni qunnaman jechuu isaanan dhugoomsan namni obboleeyyan kiyya rabbii kiyyaniin qunnama jechuu dhugoomse faallaa rabbiin deemu rabbi sodaata waan rabbiin haraam irra godhe taqallee dhaa'u gartee hin dalaguu jechuudha. Nam tokko hin dalaguu jechuudha. Namni gartee rabbiin ol qunnamaa gartee amana. Wa'annahum isaan ileehi garuma rabbiiti raaji'uuna deeffamnaa isaan nan jaan jechuudha. Garuma rabbiiti deeffamna jedhanii isaan nan dhugoomsan. Ummata kanaa ummanni yoo musiibaan isaanii buutees obsa gargaarsifatu takkaa'u salaataan gargaarsifatu. Ammas itti deebi'ee uummata banii Israa'el kana yaadachiisuu qananii isaa sana. Yaa banii Israa'el yaa ilmaan Israa'el jechuudha. Amma yaa banii Israa'el kana mee nuti akkamii fassara uummata keenya mee asitti haa deebinu nuti wayya Yahudaadha ilmaan Yahudaatii miti. Mee quraan akkamma jirutti akkamma keessa jirutti haa fassarru. Yaa banii Oromoo jechuudha. Yaa banii Oromoo jennee fassarra. Oromoo afaan Oromootiin fassaruu jirraa nuti ammas ilmaan Oromootiin guututti. Yaa ilmaan Oromoo jechuudha fassarta laalama. Akkamma yaa banii Israa'el iyyuu kanatti yaa ilmaan Oromoo jettaani jechuudha. Udhkuruu yaadadhaadhaa yaa ilmaan Oromoodha. نعمتي تولخي يا دادا التي تولخي يسنو أنعمت خنين أنانيس كيسافو إسنوري بيا فرنجي بيا أمريكا خيسا جرتن بيا كندا خيسا جرتن بيا أستراليا خيسا جرتن بيا أوروبا بيا دادا إنجليزي في جرماني في هولندي في نرويج في فرنسا في هولند أو في قرمة بيوتنا دادا خيسا warri jirtan warri Saawuz Afrikaa jirtan warri Masrii jirtan biyyuma tana alagaa warri jirtan cuftinuu jechuudha. Maali maal si yaadattan biyya tana teessanii biyya sanitti suuraa wallaalaadhaa waliin haasa'u moobaayilaan ilmi asii fi ijjitti akkanatti wal dhageessanii wal barsiisuu ni'imaa rabbiiti. Ni'imaa tiyya tana yaadadhaa ilmii baraadhaa itti dalagaadhaa rabbii keessan biyya san keessa sodaadhaadhaa jechuudha jala keenya. Kana fassarama quraanii rabbii akka amma keessa jiru fassarama. Yaa bani Israa'el jechuun yaa ilmaan Oromoo jechuudha obboleeyyan kiyya. Warra afaan kana dubbatu baan islaamaa keessaa wa'anni ani je faddaltukum isiniin caalchisee alal caalamiina ummata zamana keessan jiru sanirra isiniin caalchise. Amma nuti akkamiin nu caalchise. Namni amma moobaayilaa fi intarneet qabuu fi kan qabne tokkoo miti. Kan intarneet hin qabnee fi moobaayilaa hin qabne irra rabbiin si caalchisee jechuudha. Kan makiinaa qabuu fi kan makiinaa hin qabne tokkoo miti. Kan makiinaa qabu kan makiinaa hin qabne irra rabbiin si caalchise. Kan maallaqa qabuu fi kan maallaqa hin qabne tokkoo miti. Kan maallaqa qabu irra caalchise. Waan fedheen bitata. Akkasuma oofi kan fayyaa qabuu fi kan fayyaa hin qabne tokkoo miti. Fayyaa qabduun olii gad deemtee dalagattee carraaqqattee khayrii adda addaa dalagachuu dandeessa.
Hedduudha jechuudha wanni akkana. Kana hundaan gartee rabbiin si caalchisee jechuudha. Wattaquu jemma kunu sodaadha. Sodaadha. Eeggadha. Yawman guyyaa aziiman jechuun jidduu sana jira. Guyyaa guddaa san jechuudha. Yawman jechuun kun yawman aziiman. Guyyaa guddaa guyyaa qiyaamaa baanaa bira. Guyyaa san sodaadhaa eeggadha. Guyyaan san mee rakkoo isaatiin isinii maana dhageeffadhaa yaa rabbii nama. Laa tajzii galata galchuu hin dandeenye. Nafsun lubbuu takka. An nafsi lubbuu takkarraa shay'an waa takka illee galata galchuuf hin dandeenye. Addunyaa irratti jaarummaa qabaatee tolu miskiinummaa keessaa nama baase. Awwa addunyaa irratti akkanatti si gargaareeti. Yaaboo irraa rakkoo keessaan jira rakkoo keessaa na baase yooyye hawaa takka galata addunyaa irratti olee ibsan galchuuf hin dandeenye jechuudha obboleen kiyya. Si galtee? Hin dandeenye jechuudha. Abbaan ilmoodhaaf waa takka godhuu hin danda'u ilmoon abbaadhaaf waa takka godhuu hin dandeessu. ولا يقبل وياهن قبل منها لبو تقل راداو شفاعة مغنتان نما ربين هيا مغوليف مالي مغنتان دابدايو يتناما توقف دابجون دنديس ويازن الدنيا رتني دنديس يو في دبدلي نما سنتي انو نما انغو ابو بر ريتيدي او نما خينيا كان نورا هدمي جرا كدا سي راكن واسي قولو انجا چوني دنديس الدنيا رت اخرت نجر abbaan fedhe rabbi dura dhaabbatee magantaa dhaabbatee nama qaalii rabbii dide yaa rabbi nama kana azaaba keessaa na baasee danda'u nama rabbiin hayyama isaa godhe yoo ta'e malee. Nabiyyootaa fi mu'mintoonni nama tokko tokko ni shafaan nama tooyita qabu ka dilii dalagee dilii saniif jecha azaaba seenee yaa rabbi namni kun nama khayrii dalagu nama muuminaatiin ni dogoggore irra dabriif jedhanii sanuu hayyama rabbiitiin jechuudha. Walaa yu'ukhadhu guyyaa hin fuudhamne minhaa lubbuu sanirraa adluun jechuun fidaa jechuun waan takka ichi kannitee waan san nagee godhu jechuudha. Hin jirni waan qabdu eessaa fiddare. Akka ija rabbi naate biroo keessatti odoo ziqee dachii tana guutuu mee dhageeffadhaa uummata keenya. Rabbiin keenya bara maallaqaa fi gubboon beeku. Odoo maallaqa dachii tana guutuu fiddanii azaaba jalaa bahuudhaaf ziqeenni dachii san guutuun fiddan san isin hin baasuu yaa uummata keenya. Jala mureetu meemedha. Ni uu qabaa namni meedhaa balu ziqee dachii guutuu. وبيجي تكاون قبر بيجي عمل تادس إنما أسوق الدرة دكي تنا قوتو زكاة قباتي بدجلين إفباس جاي تكني واتك إنسان راهن كيبلم تو يلالا كمان ما يجينا ولا هم يساووا أنتاني ينصرون ختم سمن تاني نمني سانيف تمسيتو لسانيف درمجو نمني سانيف درمتي أضابك أنا خيسا مقنتا دابتي عذاب kana keessaa isaan baasuu tokkolleen hin jiru. Osoo guyyaan akkasii isinitti hin dhufne azaaba rabbii kana jalaa lubbuu teessan bitaadha jechaadha. Dhaamsa akkasii nu dhaamu jira rabbiin. Inshaallah asumarra dhaamna. Amma gaa mee ayata amma qaraane kanarraa bu'aan argannu gabaabdutti ayata duraa keessatti rabbiin ambiyoota kana hoggaa ergu kitaabaa fi qaceelloodhaan ergi malee nabiyyoottiin tokkolleen if biraa wanni uumte hin jirtu jechuun hime ila hanga nabii Isaadhaatti alayhi salaatu wassalaam. Isaanis habbaa takka biraa wanni uume hin jiru. Kitaaba injii rabbiin isa buusee geessiyee yoo taate malee. Takka tana namni kitaaba kiyya san jala deeme guyyaa akhiraadhaa sodaa takka hin qabu addunyaarra waan dhiiseefis hin rakkatu jedha. Ayata lammaffaa irratti namni rabbi kafree qaalii rabbii didee ayata rabbii kijibsiise akhiratti ibidda jahannam seenee iji keessa waaraa odooniif hin duune dafa gama rabbii deebi'aati qaalii rabbii godhaadhaa jechuudha. Ayata sadaffaa irratti ni'imaa tola ummata banii Israa'el irratti tola oolee rabbiin nu hime ummata keenya. Amma nuti maaliif fassarree tolli san ummata Yahudaa san irratti gaafa sanii ta'emi ammoo ilmaan Oromoodhaa jennee fassarra. Ilmaan Oromoodhaa tola adda addaa rabbiin nu hime keessaa boora biyya faranjii keessa jiru. Tolaan isin irratti ol yaadadhaadha. Tola kiyya san ahaddiinaa seentan guuta qaalii kiyya godhuu keessatti. Anis yoo isin qaalii kiyya gootan ahaddii isinii seene isiniif hin guuta jechuudha hime. Ayata shanaaf afuraffaa irratti
kitaabaan hangama keessanii buuse quraana kanatti amanaadha. Quraanni kun kitaaba ammaan dura dabre hunda rabbi biraa ta'ee ka dhugoomsu. Haqaa fi ayatatti aanu keessatti haqaa fi baaxila waliin laayitanii haqa dhoksitanii baaxila namatti ni minaadhaa osoo beeytanii. Maaliif jecha duniyaa barbaaduudhaaf jecha. Ayata jaaffaa irratti salaata akka rabbiin salaataa jeetti zakaa kannadhaadha. Warra masgiida salaatu waliin jamaa masgiida salaataadha. Keessaafuu dhiirti dubartii osoo hin ta'in dhiirti jechuudha. Ayata torbaffaa irratti ata'muruuna annaasa bilbirri saboo isin waan gaariin nama ajajjanii hamtuurraa nama dhorkitaniiti ifii teeysanii ittiin dalaydanii odoo kitaaba qaraatanii beeytanu namni waan gaariin nama ajajee hamtuurraa nama dhorke ifii dalaguu baate azaaba akkana gubama jechuu osoo beeytanii. Kitaaba keessan keessattis tawraa keessatti quraana keessattis akkasuma jechuudha. Aqliin qabdanii jee. Ilmi namaa kun nyaata bareedaa osoo harkaa qabu nama qofa nyaachisee fi odoo irraa nyaanne yoo taa'e kam hangam akka if miidhe. Nyaata bareedaa nama nyaachisa harka isaati. Ifii nyaatu immoo mee hangam akka if miidhe jiranuu ni beeka nyaanni kun akka mi'aawu akka bu'aa qabu qaamaaf vaayitaaminii inni qabus ni beeka. Akkas jechuudha. Harree deema baattee deemtuu siin jedhamni keenya waggaa fakkeessu. Harreen deema baattee deemtii nyaattu ifii siitiif re'e. Namni ilmi beekuutti hin dalagannee namatti immoo akkas jechuudha. Ayata 8ffaa irratti rakkoon takka yoo isin qabatte musiibaan adda addaa jaarsi jaalatte yoo du'e ilmoon teesse yoo duute haadha abbaan keessa yoo du'e obboleessaa obboleettiin keessa yoo du'e firri keessan akkasinitti aanaa yoo du'e yoo immoo maalinummaan isin qabdan takkaa isin dura daaraa ta'e yaadni adda addaa hundi isin seene gargaarsifadhaadhaa obsan jechuun rabbuma duraan naa kanneen irraa fudhateettee obsita. Lammaffaa salaata rakaata nama udattee takka gaarii salaattee yaa rabbi obsa naa kanneettee rabbi kadhatte. Salaataa fi obsaan gargaarsifadhaadhaa. Ammoo salaataa fi obsa gargaarsifachuun tun nama rabbiif qaqqabu qaalii rabbii nama godhu malee namni biroo hin danda'u jechuudha. Namni rabbiif qaqqabee qaalii rabbii godhu sani nama dhugoomsuu eegaan du'een boodatti fuula rabbii dhaabbadheetiin waan addunyaa irra jiru tana hunda takka takkatti irraa gaafataman. Eegaan du'een as gama rabbiitiin deebi'a jechuudha. Waan noomilee hiraaji'uuna isaan gama rabbii deebinaa jechuu isaanan dhugoomsanii. Ammaas gama dhumaa irratti maal jee yaa bani Israa'eel yaa ilmaan Israa'eel jechuun yaa ilmaan Oromoo jechuudha. Tolaan isin irratti oleen mallee yaadadhaadha. Ambar isiniin caalchisee ni'imaa adda addaa ta'e isin qabdan tan namni biroo hin qabne jechuudha. Wattaquu sodaadhaa eeggadha. Yooman guyyaa guddaa san guyyaa galata galchuu hin dandeenye lubbuun takka lubbuu takka irraa abbaan ilmoorraa abbaan jaarsarraa jaartiin jaarsarraa haadhaa fi abbaan ilmoo isaaniirraa ilmoon isaanii haadhaa fi abbaa irraa waan takka godhuu hin dandeenye. Guyyaa ammallee irraa hin qeebalamne magantaalee dhaabbachuun yoo magantaan fuula rabbii dhaabbadde itti guyyaa ammaas maallaqa biliyoonaa miti tiriliyoona odoo qabaattee kannite azaaba san jalaa bituu hin dandeenye. Namni isaaniif tumsuu hin jiru jechuudhaan xumure jechuudha. Abbaan feetan qaalii rabbii yoo diddan namni isiniif tumsee azaaba kana jalaa isin baasuu hin jiru jechuudhaan kun cufti nu baana nama biroo tokko hin baanu akkaataa kanaan itti dalagachuun gaariidha. Warra waan qaree kana fayyadamee namallee fayyadu rabbi nu haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.